Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota chaanaalii kiyyaa akkam nagartanii fayyaa keessanii bakkuma jirtanii nageenyi rabbii isin biraa jiraatu. Har'allee viidiyoo biraatii walitti deebinee walirraan nabiyyi keenya irra salawaata buusuun dagatina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin. Warri haarawaa dhuftan baga nagaan dhuftanii Aishaa Orootuuf sabiskiraayib laayik gochuun dagatina. Warri jirtanillee sabiskiraayib koomentiidhaan walaa jajjabeessinuu isiniin jedha obboleeyyan tiyya. Turtiin keessan wajjin haa ta'u. Nafaana tura. Har'allee caccabsaa akkamitti akka dalagan qabadhee dhufe. Caccabsaa biyya hambaa keessatti akkamitti akka dalannu dalagee isinitti agarsiisa. Haala salphaadhaan yoo caccabsaa durallee daladdan ni dabalattanii jechuudha. Ana hordofaa caccabsaa dalaguudhaaf daakuu garbuutu nu barbaachisaa jechuudha. Qamadiin nuun taatu. Daakuu bishaan soogidda kanumatu nu barbaachisaa namni kun amma haala kanaan mijiqaa jira. Mijiqaasaa kana laaffisuu qabdanii jechuudha. Haala kanaan eega mijiqxanii sa'aatii 2 lafa tursiiftanii jechuudha. Kun lixiin laafaadha, hedduu laafaa. Inumaa kanarrallee yoo laaffistan uumaa rakkoo takka hin qabu jechuudha. Caccabsaan isa beeku biyya keenyatti lixiin laaffisanii lixii jabaataadha qixxama godhanii kan caccabsanii jechuudha. Kun ammoo lixii laafaa kanaan ni salphata jechuudha. Haala kanaa eega mijiqxanii sa'aatii 2 lafa tursiisa. Haga wal isinii fudhatu jechuudha. Eega sii maxooshaa keessa fidaa zayitii irra dibaa jechuudha. Zayitii zayituun irra dibee zayitii biraallee irra dibdan homaa rakkoon qabu garuu zayituun sirri gositii ni diimessitii jechuudha. Saniif isituu iyyuu filatamaa. Yoo zibdaallee hin jiraate zibdaa itti gootan jechuudha. Rakkoon qabuudhaan jechuudha. Egaa akkanatti maxxashaa keessan zayituun irra dibdanii daarii hunda isaa waliin geettanii jechuudha. Eega waliin geettanii fiddaniiti lixii san akkuma jirutti itti garagalchitanii jechuudha. Yaani asii gadi baaftanii jechuudha. Hunduma isaa yeroo tokko bilcheessinaa jechuudha. Xiqqeessinee tokko tokkoon maal wanni nu bilcheessinu hin jiru. Akkuma nama daabboo dalaguutii yeroo takkatti bilcheessina. Kunoo kana fakkaataa bifa kanaan diriirsitanii achii kaatanii itti garagalchitanii kunoo nama itti garagalchee hin jira. Bifa kanaan itti garagalchitanii jechuudha. Daakuun kun garuu garbuudha. Garbuu isaa hin jira sadarkaan jiraa miti biyya kanattuu. Madriqa hundi gurraachallee ta'ee garbuu beeraa fakkaata garuu kun dhugaa garbuudhuma. Garbuu hin ifa bakka hin akka qamadiitillee addaatu jiddu jireessa jechuudha. Jaratu beekaa inni bakkee isaan fidan hin beeku. Bifa kanaan gogsitanii jechuudha. Gogiinsa isaa irratti hedduu sirri gogaa jechuudha. Kunoo kana fakkaataa amma gogee irraa baasee jira. Haala kanaan eega irraa baaftanii isaanii diriiraa irra kaa'attanii jechuudha. Akka qorruuf hin dhiiftanii yeroo masan oo'ama san daleedan jechuudha. Oo'ama san albee kanaan mummurtanii. Egaa albee kanaan kunoo akkanatti mummuree jechuudha. Nama jalan dhaabatu isaaniin hedduu azaa nama godha. Sanuu waan waraabaa jiruufi jechuudha. Kunoo sadarkaa tokkoffaa irratti akkana jira. Sadarkaa lammaffaa irraa akkana jira jechuudha. Yeroo duraatiif albeedhaan. Amma kunoo asitti hedduu gadi daakee jira jechuudha. Daakameera akkuma argaa jirtan kana. Kunoo kana fakkaataa ammallee ima jabaataa hedduu gadi hin daakamne akka hin barbaadutti jechuudha. Haala kanaan eega qopheessitanii ammallee hin daakamne ganaa nu barbaachisa. Anamma waan ariifadheef
fikiraa kiyya fidee kallaaxatti deebisee jechuudha. Baay'ee na taabee inni na taabee jennaan fidee kallaaxa daakee jechuudha. Kallaaxatti ni daakama. Kallaaxa kanatti daakee maashina kana jechuudha. Hedduu daakama bakka maaliif akkasii isa wajjin taabamaa ooluurra fidaniiti itti daakuu wayyaa jechuudha. Mee ilaala amma kun bifa kanaan ammoo hedduu caccabsaa addaati. Kana fakkaataa eega kaatanii fiddanii eelee irratti ho'istanii ho'isaa maaliif isin barbaachise? Bakka yeroo dalaguun jira miti qorree waan qorree jiruuf amma waan nyaattamu heduuf sababa saniif jecha gara ibiddaa deebisee jechuudha. Daqiiqa 5 ni ho'istanii ho'isee kun ibidda irratti illee dhadhaallee itti dabalee jechuudha. Haa waliin ho'uuf. Asin xiqqoon dukkanaa'e. Kana fakkaataa amma geessee jira kun amma dhadhaatti godhee dhadhaatti gootanii dammallee itti gootanii jechuudha gubbaadhaan. Dammaa fi dhadhaan nyaattama jechuudha. Nyaata addaati hedduu mi'aa. Isinis tilmaamaatii ilaalaa dalagaa yaada keessan immoo komentii jalannaa barreessuu hin dagatinaa. Kana fakkaataa viidiyoon kiyya kaarraa inshaallah viidiyoo biraatii rabbi nagaa walitti nu deebisutti nagaan naa turaa.